Nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani Fedhasaa Taaddasaati. Amma hojii onlaayiniin hojjechaa jiru. Akkamitti akka seentan isinitti agarsiisa. Jalqaba liinkiitti isin ergama. Liinkii sana gadi tuttanii buufattu. Yeroo isin liinkii gadi tuttanii buufattan suura kootu isinii dhufa. Suura koo jala daawunlood immediately kan jedhu jira. Yeroo isin daawunlood gootanii open gootan filannoo isinii fidaa. Googilii, Feesbuukii fi Instaagiraamiidhaan isa kamiin galuu dandeessu. As keessaa kan barbaaddaniin galtu, garuu yuuzerneemii keessan yaadachuu qabdu. Tarii imeeliidhaan galtu yoo taatan imeelii sana yuuzerneemii isaa yaadachuu qabdu. Yeroo inni kana isin gaafatu agrii yookaan sheer gootu jechuudha. Ani fakkeenyaaf amma yuuzerneemii Feesbuukiidhaan seenuun barbaada. Feesbuukiidhaan seenee jalqabarraa suura koon galchaa. Suuraan galchaa. Bakki itti suura galchan bakkan irraa dibee kana. Achi immoo maqaan itti barreeffamee jira achumarraa fudhatamee. Kana booda immoo bara dhaloota koon sirreessee barreessa jechuudha. 1988 akka lakkaabsa warra alaa kanattidha. Guyyaan gaafa 10 jiinis ji'a 10ffaadha. Kan hunda barreessee sirreessaa jechuudha. Erga sirreessee booda biyyan filadha. Warri dhiiraa biyyuma Itoophiyaati yoo filattan Itoophiyaa keessa yoo jiraattan, yoo biyya biraa jiraattan immoo biyyuma sana fiimiliidha yoo taatan biyya akka Yuunaayitid Arab Imireetii filachuu qabdu. Achi immoo ID isin gaafata. ID koo galchitu 4596 9839 galchitanii sammiiti gootu. Sammiit yeroo isin gootan kallattiidhumaan eessatti isin fidaa. Warra laayifii irra taa'aa jiranitti isin fidaa. Asitti egaa dogoggorri kan uumamu. Utuun beekin naxxanii warra laayifii taa'an kana jala galtanii rakkattu. Kanaaf atu achi hin deemin waan isin gootan isinitti himaa. Aayikanoonni 5 gajjallaa jirtu kun waan baay'eedhaaf isin fayyadde jechuudha. Isheen 5ffaa kun keessumaa gara piroofaayilii keessanii akka deemtan isin gargaarti. Piroofaayilii keessan jala erga deemtanii booda maay eejensii keessa seentu. Maay eejensii keessa seentu. Maay eejensiin isin agarsiisaa jiru kana. Maay eejensii seentanii achi keessatti ID koo barreessitu. ID koo barreessitu. ID koo barreessitu. Bakki isinitti ID barreessitan isinii dhufa. Join agent jedheetu agentis ID kan jedhu bakka isinii fidaa 45 96 98 39 barreessitu. Isa booda jala isaatti maqaa kootu isinii dhufa. Fedhasaa hidhee isinii dhufa. Please enter agentis ID kan jedhu kana tuttu. Yeroo isin isa tuttan kallattiidhaan gara isinitti deemuu qabdan gara nama kanaa ta'uu isinitti agarsiisee konfirmii godha isiniin jedha. Konfirmii gootu. Konfirmii yeroo isin gootan congratulation kan jedhutu isinii dhufa. Isa booda omaayyuun gootanii as keessaa bahutu isinirra jira. Lammaffaa irra deebitanii yoo tuttan guyyaa 30 isin tursa waan ta'eef as keessaa bahuu qabdu jechaadha. Inni itti aanu face authentication xumuruu qabdu. Sun immoo out kan jettu keessa jirti. Kana isinitti agarsiisaa jiru kana out kan jettu keessa jirti. Ishee keessa seentanii face authentication fi bind phone kan jedhu jira. Jalqaba face authentication xumurtu. Face authentication ittaansitanii immoo bilbila keessan ittiitu jechuudha. Face authentication xumuruuf go kan jettu sana tuttu. Ergasii booda upload photo of yourself kan jedhu kana itti butanii suura galchitu. Suura galchitu. Suura keessan filattanii crop gootanii galchitu jechuudha. Erga galchitanii booda suurri galee ergachirra taa'e booda jala isaatii start certificate kan jedhu. Start to certificate kan jedhu kana tuttu jechuudha. Yeroo isa tuttan kaameraan isinii banama. Kaameraa sanarra fuula keessan keessu lafa namatti maraa jiru kanatti ashaangullitiin tokko ni dhufti. Ashaangullitii dhuftu sana akka isheen jettu. Yoo isheen afaan bante, yoo isheen ija libsatte, yoo isheen bitaa mirgatti jette akka isheen jettu kana duukaa jettu jechaadha. Isa booda xumurameera sun jechaadha. Nama ofii koo kana dura face authentication kenneera waan ta'eef hin danda'u. Ammoo bilbilaan galchaa. Bilbila yeroon galchu immoo bilbila koo galcheen bind phone kan jedhu sana keessatti nextedha.
asitti sirriitti hubachuu kan isin qabdan. Next yeroo isin jettan suura cittuu wayiiti isinitti dhufaa. Suura cittuu sanaa karaa gadiirraanii drag kan jettu kana qabdanii yeroo isin harkiftan suurri sun hin sochooti. Seen sochooti ishee qabdanii harkiftu. Amma quba keessaniin ishee qabdanii garanatti yeroo isin harkiftan suurri cittuu sun dhaxxee bakka isheen galuun irra jiru sana dhaxxanii duuchitu jechuudha qaawwa sana. Yeroo kana successful kan jedhu isinii dhufaa. Successful isiniin jedha. Kooddiin gara WhatsApp keessanii deema. Kunoo kooddiin naa dhufeera. Isan galcha fakkeenyaaf. Isa booda next jedha. Amma lachansaayyu xumurameera jechuudha. Inni olii immoo utuu xumurameera ta'e certified jedha bakka sanatti inni xumurameera. Amma yeroo isin addana dhuftanii setting keessa yeroo isin galtan accounting keessan security isaa maal ta'ee jira? Medium ta'ee jira. Inni kun high ta'utu irra jira. Kanaafuu email keessan itti dabaltu. Email keessa yeroo itti dabaltan akkuma sana suura cittuutti isinii dhufaa. Suura cittuutti isinii dhufaa. Isa booda suura cittuu sana sirreessitanii kooddiin isinii dhufaa sana galchitu jechaadha. Hojichi dhugaadha. Egaa hojjechuu yoo barbaaddan bilbila isinii kaa'ee jira. Mee waan inni hojjedhe profaayilii koo jala jiru laala. Koinsii 1,043 qaba. Poointii immoo miliyoona 3 fi 700 fi 897 qaba. Kun eessaa hojjetame akkamitti dhufe? Isa sana isinitti agarsiisuun barbaada. Sana arguudhaaf ejentii kan jedhu keessa galla. Ani sadarkaan kee ejentii waan ta'eef sadarkaan kee ejentiidha. Poozishinii as keessatti qabu ejentiidha waan ta'eef ejentii isa booda ejentiin nuu bana. Isa booda gubbaarraan fedhasaa jira. Achi jala E kan jedhu jira. Sadarkaa ejentummaa kiyyadha. Eeni persentiin argadhu 16dha. Earned today kan jedhu laali hanga yeroon viidiyoo kana waraabeetti guyyaa sana $13 argadhee jira. $13 argadhee jira. Poointiin kiyyaa miliyoona 3,700 ta'uusaa argitee jirta. Amma egaa kun eessaa dhufee manaaji kan jedhu keessan gala. Hoostii 958 fi ejentii 176 qaba. Achi immoo daata keessan gala. Deetaa kan jedhu yeroon galu guyyaa 30 keessatti $500 fi 57 hojjechuu koo kunoo kanarraa ilaaluu ni dandeessa. Kanaaf hojichi dhugaadha jechuudha. Hojichi dhugaadha. Hojii dhugaa ta'e hojjechuuf immoo kaka'umsi kanuma keeti. Okay. Amma akkatti qarshii baafatanii isinitti agarsiisa. Poointii keessan gadi tuttanii feentu. Poointii keessan gadi tuttanii withdraw now jettu. Withdraw now. Kun hojiin irraa hojjedhe kamirratti hojjedhe live stream partii maal irratti dhufe amma isa booda withdraw now ittiin bu'aa yeroo kana $370 qaba amma sa'aatii kana. Kana Binance irratti amma baafachuu nan danda'a. Garuu meetidii akkamitti fayyadama kan jedhu isinitti agarsiisa. USDT'n jira. Teelebirriin jira. Commercial banking jira. Awash banking jira. Abyssinian jira. Cooperative Bank of Ethiopia Oromiyaan jira. M-Pesaan jira. Dashan banking jira. Nib International. Akkaawuntii bakka qabdanitti galchachuu dandeessu jechuudha kana keessa. Akkaawuntiin keessan asiin ni fudhata jechuudha. Qarshiin immediately isinii gala. Ani garuu Binance irratti hin baafadha. Fakkeenyaaf amma $370 qaba. Kanaaf $370 baafachuu nan danda'a. Kallattiidhumaan $370 barreessaa. Okay, isa booda yeroon submit godhu confirm godheedha. Confirm godheennaan kun kallattiidhumaan Binance irra $370 gala. Ani garuu ammaaf baafachuun fedhu turseen baafachuu barbaada waan ta'eef amma $500 turfadha jechuudha. Kanaafi hojii kana keessatti milkaa'uu yoo barbaadde bilbilli koo kunuutii na quunnami walumaan hojjenna.